Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis nagaa qabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba siniin jechuu jaaladha. Egaa kan waa'ee meeshaalee barumsa bareedduu takka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira keessattuyyuu ijoolleen sooshaal miidiyaa biraatti iskiriishuut gootanii too ergitanii barumsa guddaa as keessatti argattanii gatii meeshaaleetillee asuma keessatti argattan. Viidiyoo kana irraan bubbuutina. Viidiyoon tun viidiyoo daqiiqaa 6 fi sekondii 57dha. Baay'ee gabaabduu fi xiqqoo kan taate. Viidiyoo kan obsaan dhaggeeffadha. Barumsa irraa argattanii ofis hin dadhabsiistanii anas hin dadhabsiistanii akkasuma ofiinillee hin taphattanii hawwii fi hojiin garaagarummaa qaba. Yeroo baay'ee ijji baay'ee badduudha ijji. Ijji waan argite jaalatti. Ijji waan argite hawwatti. Qalbii namaatitti fuute jechuudha. Garuu immoo murtoon keenya fi hawwiin keenya garagara. Murtoon keenya maal ta'uu qaba isatti jiraannu ta'uu qaba. Kanaafiyyuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Akka argaa jirtan meeshaaleen har'a qabadhee dhufe meeshaalee baay'ee babbareedanii fi ismaartii ta'anidha. Kanan qabadhee dhufe isiniin jechuu jaaladha. Baay'izawwee as keessatti argitanii jirtan haala kanaan nu hojjisiisi keessatti warri jettan meeshaaleen kun meeshaalee mastaawutiidhaan teechoon isaa madandaraan isaa mastaawutiidhaan hojjetame. Waa'ee mastaawutii yeroo darbeen irratti dubbadhee ture. Mastaawutiin guddiidha eeyyee guddiidha. Garuu isiniifoo faayidaa qaba gongumaa faayidaa isiniif hin qabu. Amma gatii kana dhugaan isiniin jedha jechuudha meeshaalee kana gatii isaa sooshaal miidiyaa biraatirraa fiddan gatii isaatillee jala deemtanii ilaalaa turtan meeqan akka bitamu meeshaa tokkicha yeroo tokkicha 300 faa nama fixetuyyuu jira jechuudha meeshaalee mukaa galfachuudhaaf maaliif waddade wanti kunii hoo jettan ani gatii isinitti mukaa gassaalfadhu diresingaa karaa sooshaal miidiyaa biraatirraa gizee natti fiddanii dhugaan isiniin jedha gaafadhee hoggaa gatii kana natti man ani isinii barreessuu akka waan ofii kiyyaa fi wanni wayii ta'e tattaasalfadhe sababbiin isaa maali qabeenya keenya nan beeka hargannaa keenya shamarran biyya arabaa nan beeka waan ta'eef hagan saalfadhungaa. Meeshaaleen kun amma 45,000 jechuudha. Kan akkana karaa harka tokkotti aanu kan akka wanni kun adii kuni aga 45,000 fa'aadha jechuudha. Amma kan dubbachaa jiran jechuudha. Maaliif baay'ee meeshaaleen guyyaa guyyaadhaa dabalaa deema. Tanaan dura kan wanni fulbaana keessa onkololeessa keessa isinitti himaatan ture. Meeshaaleen kara biraatti itti waddaduu danda'anii. Ana biratti immoo ammaaf ji'a 2 ji'a 3 kana narratti hin dabaltu jennee waan waliin dubbanne qabnaa jedhee tan isinitti himee ture. Ani immoo meeshaaleen ani gallakkise argitanii jirtan. Meeshaaleen ani gallakkise meeshaalee nuu ta'u gatiidhaan kan nuu ta'u. Mana keessatti illee waggaa galee yeroo dheeraa nuu jiraachuu danda'u viidiyoo tolcheen isinii hojjechaa ture. Viidiyoo tokko lamaa miti jala buutanii ilaaluu hin dandeessan. Meeshaaleen babbareeda argaa jirtan mana kiyyattis kanan galfadhe. Meeshaalee sooshaal miidiyaatirraa buufadhe osoo hin ta'in kan isaan bira jirurraa filadhee ta'an bitadhe. Mana koo argitaniitoo jirtan. Akkasuma hiriyoota tootii kan hojjetame argitaniirtan. Sooshaal miidiyaa biraatirraa natti hin ergine. Kan nu qabnu. Ani ergee fi kan nu qabnu irraa filataniiti. Warri carraatti fayyadamanii bitatanii galfatanii jiranii kan ganaa immoo xumuramuufis gatuma kaleessatiin hojjetamaa jira jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa biiffee takkittii 40,000 bittanii meeshaalee keessa naqxanii mastaawutiin kun odoo isin jalaa kufee meeshaa kana akkanatti ishiin nu hojjisiisettan malee mastaawutii ejaa ta'eef hin jettan. Gatiin illee gatiin nu madaalu miti. Meeshaa tokkichatti kana baastanii baay'ee ulfaata. Ijoollee keenya wannan ani isiniin jechuu barbaadu. Meeshaalee gadi isinii lakkisee jira. Biiffee, algaa, qumsaaxinii, meeshaa mukaa ta'an, ismaartii kan ta'an yeroo kana keessatti kan sirriitti hojjetamaa jiran gatiin isaa jiddu galeessa ta'e gadi isinii lakkisaa tan ture'an. Ammas taanaan na bira hin jira. Kanaan isinii erguu dhiistaniit isin maal gootu sooshaal miidiyaa biraatirraa argitan. Gaafa san immoo gaafan gatii isinitti immoo ni rifattu. Nama rifachiisa. Maaliif argannaan nu argannuu fi gatiin isaa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Damooza ji'a tokkootiin namni damooza ji'a tokkootiin biiffee bitee ji'a itti aanuun algaa bitee ji'a sadaffaan immoo qumsaaxinii bitee waan akkanaa kana ji'a 4 ji'a 5 kanarratti gaafa dalagnu miidhamaa taana ijoollee. Garuu immoo kana keessatti meeshaaleen ani gallakkisee nuuf mana keenyaaf siimboo qabeessa kan ta'edha. Anuu filannootan beeka. Of jajuu fi miti dhugaan isin jedha. Anuuyyuu filannootan beeka. Filadheetan ijoollee keenya hin ta'a. Nuuf nuu ta'a. Biyya keessattis immooyyuu mana keenyaaf hin ta'a.
haara awwaara danda'uu irratti haala namni gizee nutti dhufe namni sagal biiffee keenya banuu irratti nu nama qabna kan nama hin dhabnu bara ofii keenya bichaatti fayyadamnu jechuudha. Kana hundaa xinikaareen isaatiillee nu fayyada jedhee gatii jiddu galeessan hojjedhee viidiyoo tokko lama miti haga 4-5 viidiyoo galeessanii lakkisa. Akkasuma bilbila kee taambilee irraan isinii teechisaa ture. Laalaa turtan. Keessan gaafa dhuftanii kara miidiyaa biraatirraa ergitan waan isin miidiyaa san irratti guddii ta'ee ayyaantuu bira dhufee rakasu isinitti fakkaatinaa ijoollee. Oo ta'eeyyuu ayyaantuun warshaa mataa ofii baafatteetii miti. Namni tokko qaansiraa jechuudha. Qaansiraa yeroo kana keessatti qaansiraa ati homaayyuu hin beekne guyyaatti birrii 300 oola. Namni waa beeku birrii 600 oola jechuudha sanittan himaa. Meeshaa tokkicha kana diizaayinii baasuuf torbee tokko fudhata. Torbee tokko immoo nama waa beeku 600 herreegaa eessa akka ba'u jechuudha. Namni kun immoo gaafa meeshaalee isin ergitan kana laalchisu as keessatti guyyaatti nama kana meeqanan oolcha. Diizaayiniin kun torbee fixa moo torbee 2 fixa kan jedhu keessa galfatee na hawwaaxxamu jedheet abbaa sun herreega san hojjete kaalkuleetii hojjete natti hima jechuudha. Kan natti hime sanaan isinitti hima. As keessatti waan an argadhu tokko illee hin jiru jechuudha isinittan hima. Kanaafuyyuu filannoon keessan humna keessa wajjin haa ta'u jechuuf hangorsaafan. Anuyyuu baay'ee meeshaalee babbareedaa gallakkisee jira. Achi jalaa filattanii carraatti fayyadamuu qabdan. Maaliif gatii jiddu galeessatti kana caalaa waddadaa deema malee kana caalaa rakkasaan deemu. Warri viidiyoo kana dhaggeeffatan laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Mana duwwaatti gallee anuu hagan tanaan dura miidhame natu beeka. Tanaan dura viidiyoon irra argitanii jirtan teechoo laastikii irra taa'in viidiyoo hojjechaa ture. Manni kiyya ganaa akkana jira. Lafti ganaa wanniidha. Lafti ganaa liishoon tokko hin galle lafti biyyeedha. Girgiddaan akkana jira jedhee jala buutanii viidiyoo kolaaluu hin dandeessan. Girgiddaa mana kiyyaa lafa kiyya teechoon irra taa'ee viidiyoo waraabaa ture jechuudha. Biyya gallee akka laayyetti miti kan burcuqqoota akka bitachuun nama rakkisa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Oduma hawwitu jarraa qabattee darbita gaafa biyya galtee jechuudha. Egaa kanaafuyyuu gorsituun isin fayyadde jedheen abdii qaba. Meeshaalee ani gallakkisee tanaan dura gallakkisee irratti hundaati meeshaa filadhaan isin jechuu jaaladha. Ammas immoo nu biratti diizaayiniin haramni oggaa ba'e gadan isin lakkisa gatii isaa wajjin. Baay'izawwee yaada dogongoraa hin qabatinaa isin jechuun jaaladha. Hordoftoota chaayinaala ayyaantuu asallaa meeshaaleen miidiyaa irraa fidattan ni hojjetama nu biratti hin hojjetamu miti gatiin isaa garuu akkasuma dabalaa deemaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaatti bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Bye bye.